iddoo keetti argami iddoo isaati sii ka'a. Amen. Kanu nama biratti naa himta gaa iddoo keetti argami iddoo isaati sii ka'a. Dubbifannaa olii wajjin tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1:10 qofatti isa jiru nan dubbisa. Yeroo nasi dubbisu Waaqayyo immoo hojii isaatiin dudduuba bu'a. Waaqayyo siif hojjeta. Yeroo sanatti Saamu'eel mucichi geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoof hin hojjeta ture. Baras Waaqayyo takka takka malee namatti hin dubbatu. Mul'annis deddeebi'ee hin argamu ture. Eeliin dulloomee iji isaa birrisee arguu dhabaa hin adeeme. Gaaf tokko halkan inni iddoodhuma isaa hin ciisa. Saamu'eel immoo godoo qulqullaa iddoo saanduqi kakuu Waaqayyoo jiru keessa hin ciisa ture. Ibsaan Waaqayyoo ammallee hin dhaamne. Waaqayyo yommuu Saamu'eelin hin waame, Saamu'eelis kunoo asan jira jedhe. Gara Eeliitti fiigee kunoo asan jira maal jette jedhe. Eeliin garuu ani si waamne deebi'i ciisii jedheen. Innis deebi'ee hin ciise. Ammas Waaqayyo Saamu'eelin hin waame. Innis ka'ee gara Eelii dhaqe kunoo asan jira maal jette jedheen. Eeliin garuu yaa ilma koo ani si waamne deebi'i ciisii jedheen. Kanaan dura Waaqayyo dubbii isaa isatti mul'isee waan hin beekneefi Saamu'eel akka Waaqayyo isa waame hin barre. Waaqayyo ammas si'a sadaffaa Saamu'eelin hin waame. Inni ka'ee gara Eeliin dhaqe. Kunoo asan jira maal jette jedheen. Waaqayyo mucicha akka waame Eeliin kana irratti hubatee Saamu'eeliin dhaqi ciisi. Yoo inni ammas waame yaa gooftaa koo garbichi kee hin dhaggeeffataati dubbadhu jedhiin jedhe. Saamu'eelis deebi'ee dhaqee iddoodhuma isaa hin ciise. Kana booddee Waaqayyo dhufee achi dhaabbatee akkuma isaa si'a duraa Saamu'eel Saamu'eel jedhee hin waame. Saamu'eel immoo yaa gooftaa koo garbichi kee hin dhaggeeffataati dubbadhu jedhe. Ameen. Rakkeenya mirgaa ol kaafan. Yaa gooftaa koo jedha. Yaa Waaqayyo koo jedha. Nan dhaga'aatii jedha. Dubbadhu. Amma iddoo koon jira jedha. Natti dubbadhu jedhaani. Galateeffadhaa Waaqayyo. Gaan argatame yoon mucaa kana argadhe Waaqayyoof hin kenna jettee wareegaanii mucaa bara gungummii dhalate mucaa imimmaaniin dhalate mucaa haatisaa mucaa kana argachuudhaaf kadhannaan ishee yookaas gungummiin ishee gara maraatummaatti qayyarame gara machiitti qayyarame arrabsamte mucaa arrabsamtee gara Waaqayyootti tuma deddeebitu gungummii ishee irraa kan ka'e qobaa haasa'aa deemuu ishee irraa kan ka'e namni gaafa waan gaafatee dhabu waan gaafatee argachuun irra jiraatu dhabu hin gunguma ofitti haasa'aa deema gaaffii keessa gala akka waan namni bira jiruutti harka facaasaa adeema. Gungummii ishee kana argee boo'icha ishee kana argee Waaqayyo mucaa kenneefidha. Bara sana namichuma amma ergaan Waaqayyo gara kee dhufa dhaqi ciisi jedheetti dubbatu sanatu haadha isaatiin machooftuudhaati jedheenidha. Yeroo hundumaa isheen gaaffii isheen qabdu gaaffii maallaqaa miti, gaaffii madirakii miti, gaaffii waan garaagaraa miti, gaaffii qabeenyaa miti, gaaffii tokko mana keessaa qabdi. Isheef abbaa manaa duwwaatu mana keessa jira. Namni wal fuudhee yoo mucaa hin godhatu ta'e gaaffiin isaanii bileenera yoo ta'an illee yeroo hundumaa gaaffiin isaanii gaaffii qabeenyaa gaaffii maalii miti, gaaffii mucaati. Miilla dhabu, harka dhabu, ija dhabu, mucaan dhalachuu duwwaadha kan barbaadamu. Kanaaf waan mana keessaa dhabdee boosuun qabdu boo'ichisee mucaadha. Kanaaf namni immoo gaafa namni boo'aa oolu, gaafa namni gungumaa oolu, gaafa namni ofitti haasaa deemu maraatuu namaan jedha maleessa. Hojiitu maraachise, amalatu maraachise, qabeenyatu maraachise, jawwee manaa qabdi kanaaf maraatte jedha maleessa. Rakkina manaa qabdi kanaaf qophaa haasaa deemti hin jedhu. Kanaaf Eeliin waan biyya keessaa aadaa biyya keessaa sanaan maal jedheeni
waan isa ofitti haasoftuu fi imma chooftee ittiin jedhe dubbii machii miti dubbiin rakkina mucaati har'a waaqayyoo isatti dhabdee qophaa haasaa deemtee fi isa namni machooftee isa namni kun maal haasaa deema qophaasaa surreen irraa bu'eera wayyaan irraa bu'eera shaashii gatteetti mataa yoo hojjetachuu wallaalteetti uffannaa yoo wallaalteetti hin maraatte bakka jedhan sana gaaffii sana kaaseetu waaqayyoo isatti barbaade harka kee buusa. Akkasii kanatu akkuma yeroo gungumaa turte amma kolfaa fuutee mana qulqullummaa dhatte. Isa gungumaa deemte kolfaa fuutee deemta. Gaafa gaaffiin namatti baay'atu firris nama nuffa, hiriyaanis nama nuffa, lubi nama nuffa, paasteriin nama nuffa, raajiin nama nuffa. Inni nama nuffine tokko garuu deebii baatee siif jira. Inni dhalate gaafa mucaan kun dhalatu isa duraa akkas goote. Abbaatti gungumaa turte beetti. Abbaa harkaa fuute beetti. Abbaa harkaa fuute beetti. Fuutee gara mana qulqullummaatti geessite. Isa booda hojjetaa waaqaa ta'e. Innate waaqa harkaa fuute kan waaqaa siifa ta'u. Ameen. Ji'eeli dhimimmisaa deeme. Arguu dadhabee, ilaaluu dadhabee gadi bu'aa deeme. Bara sana immoodha. Waaqayyoo namootatti darbee duwwaa dubbata. Turee dubbata. Abbaan dargee raajii miti. Abbaan dargee lallabaa miti. Abbaan dargee mul'atan argu. Bara waaqayyo cal jedhe ture barri sun. Waaqayyoon isa cal jedhe kan dubbachiisu si keessa jira. Ameen jedha. Namni gaafa iddoo isaa argatu waaqa cal jedhe dubbachiisa. Eeliidhaan waan kurnaffaa waaqaa, waan hojii mana waaqaa kana, waan aarsaa waaqaa kana isa cooma isaa achirraa fudhatanii ofii isaaniif godhatu. Aarsaaf kan dhiyaatu waan fooliin isaa gaariin ture. Kanaaf waaqayyo callisuun isaa ture. Dhoksaan isaa sana ture. Bara waaqayyo cal jedhe dhaloota jala karaa kee dubbachuu jalqaba. Ameen jedhe. Isa booda mucaan kun gaafa iddoo sana galu jijjiiramat ta'e. Warri waaqayyo barbaadu gaafa iddoo qabatan jijjiiramat ta'a. Ameen. Warri maan barbaadu jedhe. Waaqayyo si barbaada dhiin nama si biraati. Karaa kee jijjiirama fida waaqayyo dhiin. Waan iddoo jettu kanan immoo waa xiqqoo dubbadha. Iddoo nama si biraati mee iddoo kee eeggadhu itti himi. Iddoon kuni addunyaan kun guutummaan ishee kan isheen irratti wal loltu biyya irratti tun taane barcuma irratti iddoo irratti. Namni biyya koofin lola jedhu xinnoodha. Namni wanbariif lolu garuu baay'eedha. Namni biyya koofin hojjedha jedhu muraasa. Namni barcuma isaatiif biddeen isaaf hojjetu garuu baay'eedha. Waaqayyo iddoo sanatti kan si barbaadee fi akka hojjettu malee garaa duwwaaf akka nyaattuuf miti. Iddoo isaa malee namni taa'u namas miidhee ofis miidha. Waan tokko siin jedha iddoo keetti galtaa iddoo keetti sii gala. Ameen. Iddoochi immoo iddoo ni ciise immoo iddootti waaqayyo haasa'u. Ameen. Iddoon ciisicha kee iddootti waaqayyo haasa'u. Ameen. Keessan ol fuudha. Bara xiqqaajjaatu tun taane iddoo xiqqaajjaa bultu kat godhan kaasa gurraa wajjin wal fakkeessina. Oluma kaasaasi. Namoota baay'ee kan naan jedha waaqayyo. Gurra isaanii nan bana. Ija isaanii nan bana. As keessa seexanni taa'uu hin danda'u. Digimtiin taa'uu hin danda'u. Iji nama kanaa banameera. Gurri nama kanaa banameera. Waaqayyo har'aa jalqabee iddoo ciisicha kee iddoo itti mul'ata laaltu godheera. Iddoo itti abjuu dhaloota laaltu godheera. Iyyaati danda'ameera. Gaafa waaqayyo Saamu'eel jedhuuni waan isaa wallaalee achi ilaalee as ilaale. Itti fiige. Maayittanii jedhe. Ciisi gaddeedhe si jalqabaa hin eekkame jaarsi. Maaliif naqaaste waan jedhe fakkaata jaarsi. Isa booddee deebii dhaqee rafennaani sodaatee mucaan amma dhaqee iddoo sanatti deebi'ee iddootti rafan miti iddootti waa ilaalanidha. Ameen. Amma gaafa ni deebi'e amma dhufeeti Saamu'eel jedhe lammaffaa irratti. Amma sachi ilaalee si ilaalee shattadhee gara jaarsaatti deema. Na waamtanii jedhe. Amma reebbare jaarsi. Kanaan dura waa argaa tureera. Amma erga dimimmisaa dhufee didde malee. Cimina jaarsichaa keessaa waan tokko sinitti himaa. Kaleessa argaan tureera jedhee waan hin argine hin xibaarre. Bakka amma arguu dadhabeera waan ta'eef iddoo irribaatti butate. Iddoo waa arganii gara iddoo rafaniitti. Malee kaleessa kan argaan ture arras argaan jira. Inni kaleessa argan irra deebi'ee akkamitti argama. Jedhee
Meedha qiitiin yaadate waan kaleessa. Sakaleessaa si yaadachiisu Waaqayyo. Ameen. Sakaleessaa argaa turte sana. Nama keessa mul'atan argine hin jiru. Abjuu wayi tokko taatee illee taatee argamtu. Namni argine hin jirtanii. Garuu amma jira. Hin agarta kana booda. Ameen. Deebi'ennaan gaafa deebi'u si'a sadaffaadhaaf amma sagaleen nufe. Jaarsi maal jedheeraanii nan dhaggeeffadhaa garbichi kee dubbadhu jedhiini yoo wanti si waamu jiraate itti himne mammayyuu. Nan dhagaa dubbadhu jedhiini jedheen ishee. Dhaqee ammas iddoo isaatti deebi'e. Sagaleen si'a sadaffaa dhufee Saamu'eel Saamu'eel jedhee shatti deeqee mucaan. Nan dhaggeeffadhaa dubbadhu asin jira garbichi kee jedhe. Merkal kaasa asin jira jedhaani mee. Asin jira. Jeke soldra buusaa mi deeqamu tokko mee. Yaa Waaqayyo asin jira. Yaa Waaqayyo asin jira. Sagalee kee narraan kutin. Sagalee kee narraan kutin. Dadhabeera. Dadhabeera. An dadhabeera. An dadhabeera. Argaan jiru. Argaan jiru. Dhagaan jiru. Dhagaan jiru. Har'a garuu. Har'a garuu. Iddoo kootti. Iddoo kootti. Na deebisi. Na deebisi. Sin dhagaa. Sin dhagaa. Waan dhalootaaf ta'u. Waan dhalootaaf. Natti kenni jedhaani. Natti kenni. Namni gaafa iddoosa argatu gaafa iddoosaa baru wanti kamiyyuu yaa obboloota koo iddoo namaatti bareeddi. Mana cidhaa dhaxxanii namoonni hundumtinuu uffata aadaa jennume kama biyya kanaatti adaadii kana maal kana uffatee dhufee taa isin immoo dhaxxanii gidduu dhumaanii yookaas dursitanii dhaxxanii wambarii margattanii iddoo misirroon teessu bukkee tuutaan wayii tokko akkuma hojii ooltanii ciccitaan wayii tokko waamatee tokko fuutanii yoo teessanii iji nama hundumaa eessara. Ani namchi kun hin qabu eesseedha. Mataan isaa sirrii miti. Maal isinitti fakkaata? Iddoo isaa miti. Yoo footoo kaastanis maal namichi kun jedhani footoo irraa laala. Eessaa gidduu dhaqee ni ta'edha. Iddoo isaa miti. Iddoo ofii ituun ta'e miidhamni biyya, miidhamni waldaa kiristaanaa, miidhamni maatii, miidhamni iddoo garaagaraa maanni iddoo galee taa'a hammi namaa. Iddoo isaatti jireenyis galeef, warri iddoo isaatti faarfannaan galeef, warri iddoo isaatti lallabi galeef, warra iddoo isaanitti galanidha. Warri hirka buruqqattee hirka kan biraa dhattee taatu iddoo irra hin jiran isaantu jira malee. Buna tokko dhaabdanii achitti tokkottanii achitti bishaan itti naxxanii waan barbaachisu yoo gootan waggaa 3-4 booda misraachoon jedhamtu tokko godhatti ija godhachuu jalqabdi. Waggaa tokko as dhaabdanii asii buqqiftanii immoo waggaa tokko yoo as dhaabdan achi buqqiftanii immoo waggaa tokko achi dhaabdan ituu isin dhaabdaniitu dhaqee maal ta'a goga tu janqabuun godhatiin darba. Kanaaf iddoo kee ilaalattee quphamu si gaafata. Iddoo argine qubannaan itu deemnu goona. Achitti natti dubbatameera, achitti natti dubbatameera, asitti natti dubbatameera, asitti natti dubbatameera jennaan. Sitti dubbatamuu isaatu hin taane dhaga'uu keetu murteessaa. Waaqayyo dubbachuuf cal jedhee hin beeku. Dhaga'uun immoo eessa namni eessatti Waaqayyoon dhagaa yoo jettan iddoo isaatti. Nanarra wanti ni siyaane gaafa Waaqayyo dubbatu maanni iddochatti iddoo kee miti. Namni kawu yeroo Waaqayyo dubbatu rom'u, namni yeroo Waaqayyo dubbatu wayyoo Waaqayyo natti dubbate jedhu iddoo isaa eeggate yoo jiraate duwwaa. Kanarraa kan hafe har'a sitti yoo Waaqayyo sitti dheekkame ay warra achi nama loluu jetteetu iddoo kan biraa moolatti. Eekkamsa Waaqayyo namni hin barbaadu waan ta'eef Waaqayyo immoo warra kan saatii maal godha inni eekkamaa hin gorfata. Namni immoo maal baqataa eekkamsoodhaa fi lola baqataa deebi'ii baqataa karaan kee sirrii miti sirreeffadhu baqata si wajjin jiraa duwwaa barbaada. Waaqayyo iddoon buufata Waaqayyo garaa qulqullootaa laphee qulqullootaati.
Kanaaf iddoon kee eessa? Iddoon kee laphee keeti. Laphee kee qulqulleessi. Waaqayyo akkasitti dubbatu, akkasi wajjin hojjetu, akkasi wajjin ka'u, akkasi wajjin dabartu yoo barbaaddan. Malee nama hundumaa wajjin Waaqayyoon ta'a. Akkasi wajjin haa ta'u jechuun waan qallaalee miti. Akkasi wajjin haa ta'u. Amiin jedhaa. Amiin. Garaan Waaqayyoon dide, garaan Waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenye haasaa namaayyuu hin dhaga'u. Namni gaafa Waaqayyoon didu nama dida. Wajjin taa'i. Warri wanbarii sanaan warra kophaa ta'an sii ka'u. Namni galeef hin jiru. Kophaas ittiin tolu, kophaan bareeddu. Yesuus ma wajjin sirraa jiru luqayaa. Gaafa ni dhaqu. Waan mana sana keessa jiru hunduma, waan fuulduratti ta'u hunduma Saamu'eelitti tokko lama himuu jalqabe Waaqayyo. Yeroo kana booda yeroo raajota irraa dhaggeeffattu tuun taane mana teessee yerootti barreessitu. Namni kana amanu harka isaa olafu. Yerootti raajii jala mataa qabattu tuun taane yerootti abaluu dawwaltee naa kadhu jettu tuun taane yerootti mul'ata Waaqayyoo saaftu. Iddoo keetti mul'ata Waaqayyoo abboomeera. Iddoo keetti abjuu Waaqayyoo abboomeera. Iddoo keetti faarfannaa abboomeera. Wanti argitu abjuu argitu kana booda jawweessi lolaa biloo miti. Teessee ilaalu waan dhabanii jirra rakkatanii ilaaltee gadditee isa raftee ammas abjuudhaan deebi'eessitti dhufatu hin taane warra beelaa yeroo nyaachiftu. Yeroo bulchitu abjuudhaan. Orgaas mirga kee akkasitti maqaa Yesuusin harki kun harka ulfina tuqee haa ta'u. Harka abiddichi ulfinaa tuqee haa ta'u. Harka fayyinni tuqee haa ta'u. Inni dabarsa Waaqayyo. Iddoo keetti deebi'i. Gaafa iddootti keetti deebitu ulaan banaa. Yeroo namni addunyaan kun raafamu, yeroo wanti hundumtu nu raafamu, ati fayyaa bana gaati waan isaan beektu. Yeroo ollaa bitaa mirgi wayyoo baluu koo banaam jedhu ati nagaama waan isaan beektu. Iddochata akkasi. Dubbadhu jedhiin nan dhagaa jedhiin eelii sana waaqni isaa eebbisu tuma akkam ijoolleen isaa waa balleessite maaliif isinitti fakkaata namti dubbadhu namaan jedhu hin jiru qaba afaan namaan jira malee nama akkasii hin jiru hin dandeessaa jedhi namni namaan jedhu jira hin dandeessaa jedha kun hin danda'aman wuuyi maalaabbii kun koo waciinsaa koo kabbaaniidhaaf dhiisisii hin jira ofiisaatii itti darbuufi mee kananii waan xiqqoo tokko hojjechuu barbaade maal yaadanaa laattamee kanarratti keessa koo na buute hojii kana hojjechuuf hin jedha yerootti jettu itti fufi kun hin danda'ama maal abaluun fakka itti milkaa'an miti namni jedhu hin jiru biyyattii maal waciisaa immoo hin dandeessaa laalkiraa himanaa jira guyyaatti meeqa baaftaa nama qacartu immoo meeqa hojjisiiftaa maaloon hundi isaa kisaaraadhaa siin jedhu isa si bira taa'ee si cabsan immoo cabseera. Yoo mati kaatee kan hin gochuu barbaadette hin kabbadaa'e wanti kun hin kabbadaa'e hin kabbadaa'e kabbaadiin du'an jaalu dubbatu iddoo isaanii ciisanii dhaggeeffatu. Amma gaa waan lamatta iddoo keerra kan taa'e zoorreedha. Yoo qophoofte iddoo keetti deebita. Masmara keerra fiiddarraa jalqabu. Masmara kooraan fiigaidha. Inna keessa yaa Waaqayyo. Sabni kun si duwwaa qaba. Harka lachuu qaxxee arguun barbaada. Harki ol sitti ka'e kun si durse si qaddamsiisee akka ati dursitu barbaadee toora isaaniirra akka ati dursitu barbaadee mana isaaf akka ati dursitu barbaadee gaa'ila isaaf akka ati dursitu barbaadee iji isaaniirraa haa banamu gurri isaanii haa banamu toora isaaniirraa jalloonna kaa'ame raasi mirga kee lachuu kana raasi na duraa ka'aniiru jir ofirratti dubbatu Waaqayyo miila namoota baay'eerra jawwaan kukkutadhaan jedheera ራስ ኃይለኛ ቅባት የማገኛችሁ ሰው አሉ በጌታ በኢየሱስ ወጥ ከናንዶስ ከበ መለከ ከበንታ
baname. Amen. Lagi serakan lagi. Letru fe. Waktu kan nanti. Wala dugana jalan. Wala soma jalan. Dibiang kafada. Ini lama kan anam bani. Ini juga mana ni lagi pak. Nama itu betul. Mahal lalu. Itu fit tiga fagale. Nama seberat ibi itu fit tiga lagi. Lubat. Waaqayyo maaliif dheekkamuu dhiise? Anoo kana godheen gubaa'ee keessa dhaqaa jedhu namoonni tokko tokko. Atu itti amantee akka inni sirrii hin taane beekta waan ta'eef dubbachuu waaqayyoon eegin bakka beekta. Wanta nama dubbataa jiru sitti himu iddoo keetti deebi'i iddoo isaatii sii ka'a. Ameen. Gaafa dhageenyi Saamu'eel lattee dhaqee rafu waaqayyo teessoo irraa ka'e. Ka'eetu bira dhaqee. Iddoo keetti sitti dhufa. Ameen. Mee iddoo kootti naa dhufa jedhaa iyyaatu. Toora galchee waan biyya keessa ta'utti agarsiisa. Ati kan kee dhaga'uun barbaadinati kan biyyaas harka jira. Ameen. Biyya sana keessatti Eelii caalmaa dhageettii kan godhate Saamu'eeliin ture. Gurguddootina duraayyuu gatiin qaban hin jedhin. Kan keetiif kan isaanii tokko miti sirra mallattoo jira. Ameen jedha. Waaqayyo iddoo keetti si gashaamiin jedhu. Amma mee iddoo keetti kan duwwaa qophaa'eeti. Eessa iddoo waaqayyo kan jedhu ol kaasaasin. Eessa iddoo waaqayyo barbaadu. Maanni iddoo waaqayyo kun. Ilaamee maqaa Yesuus Kiristoos iddoo keetti si gasheera. Tokko asirratti uffistanii quba kana duwwaadhaan dhoqqee fuutanii yoo itti dibdan iji nama gubbaa jiru sanaas isa dhiyoo jiruus adii kana guutummaa sarara maal ilaala? Dhoqqeetti itti quba qabu. Iturraa kaasaniidha. Maalitti buuteedha. Wanti sirraa fagootti beekamtu waan ta'eef iddoo kee iddoo qulqullaatti deebiiti iddoon kee achi. Ameen. Isa booddee waan barii kee qajeelcha Waaqayyo. Ameen. Har'aa kaatee maqaa Yesuusiin iddoo kee malee hin teessu. Ameen. Iddoo kootti deebi'eera. Iddoo koo naa qajeelchisiin jedhaa jira. Amma harka kan akkati qabduun si kadhadha. Harka qabaa firaa dhabe. Harka qabaa namaa dhabe. Harka hiriyaan irraa gore. Harka firii irraa gore. Harka miixatee nama qabatu dhabe kana akkati gargaartu sin kadhadha. Hafuura keetiin harka kana qabe. Waaqayyo isa faarfannaa baatee dhokate, isa mul'ata baatee dhokate, isa wangeela baatee dhokate, isa digirii baatee dhokate, isa maastersii baatee dhokate, isa diploomii baatee dhokate, isa carraa baatee dhokate. Harka kana qabdee akkati baattu sin kadhadha. Harki kee adeemfatee oofe. Harki kee adeemfatee oofe. Harki kee Shila burra, waaqayyo namoota baay'ee daa'ika. Miila namootaatti bofa maratee taa'uun argaa. Bofa miila namootaatti maannennaan yeroo isaan miila fuudhuuf ka'anii hin hidda, carraa isaanii hidda, mul'ata isaanii hidda, abjuu isaanii hidda, eebba isaanii hidda. Har'aa kaasee irraan caccabsanaan jedha Waaqayyo. Irraan kukkutanaan jedha Waaqayyo. Qilleensa kana keessa hafuura guddaa lafti kun abidda qaba. Lafa kana abidasti godheera. Qilleensa kana abidasti godheera. Iya guddaa iyyi lafa dha yeroo namni kufunaa qaba. Baay'ina fi qaba fida. Fadhaas amma saftee. Iya guddaa iyya kotu jedhu. Iya guddaa iyya kotu sirre. Fadhaas irra. Baay'ina. Ila. Ila galagala. Ulfaasa. Qaba ammas nama biraa jira. Afuurri ishee qabee jiru kun afuura maraannaati. Nama keessaa fuudhetan karaa qullaa fiisiseedha. Wayyoo dargaa baatee dhaaramu malleedha. Wayyoo qabamuu fi jedhedha. Qaba eeyyee. Iyya guddaa yaa guddatu. Namni galateeffatu jira. Wageetaa kibir wageetaa. Qaba. Naa. Tolo. Iyya guddaa. Amin je. Kas. Gubernur kan dekat kabar. Malko cuba tak? Asal? Hah? Nendesu. Malko cuba tak sih? Hah? Malko cuba je. Hah?
Beri kesani. Beri tibabani. Sudah kami. Dabacis, dabacis. 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 Beri mereka tibabtan. Beri mereka kasih. Ya? Beri mereka. Motion tamishan. Kesan pura. Maka kesan. Foto kesan. Arah kesan. Harga dina juru pasir. Marachi subetta. Masih boleh. Baca nama gari tu teh. Nama gari tu. Amo. Jangan ni gudip ni. Gudip tadi. Kapra perwajin puri. Wih. Malsi bayar di sini. Kangkenya. Akan minta kesan tak? Hah? Infuna ada mana kenya. Tiga sindung na. Ada mana kesan ni? Nasi gundela. Zero si gundela. Akan minta diganti. Mana tu jenis? Bodoshi. Cara kalau jual kesan, harga bayar lah. Jadi baru agak dah berwajib tulen. Gabe. Agak dah berwajib tulen. Hari mana aku dah gabe dah berwajib tes. Nama seberapa kamu ya? Berarti udah deso. Tidak akan serai kira. Majet te. Akan sendiri ni bote. Kangkenya sih. Ada mana kena. Dia sembar banu. Kamera kesalah tu berbanu. Baga. Esa jadi tu senam. Orang tu jenis tu. Orang mula dah. Ola? Mula sih dah. Kamu cuma tulen. Berbana mengkune kan urap agate. Sirap agak teti. Tikomna si teti amma. Amma gak ditendem tadaf. Daf. Gak bisa kate dah. Kat kau dah becis. Harga kasih. Harga. Nailah. Kamu dah becis sini. Dah becis. Harga tiga apa? Dah becis. Nailah jauh guys. Nailah. Harga sendiri bilet. Siasa di segala udara. Cara ini dah balik ke sana. Tunggu dalam sana. Udah. Kebenda kita. Carangkir kabar. Amin. Yuk, aku bisa nama seberat dilit tu di carangkir kabar ini. Buat sih god Dhuga ba'umsuko mata duree isaa waan namarratti inni tokko waggaa lamaan kana galgalarraa dhufeenanii sagantaa gara xumuraati dhuma sana dhaabbadha. Gaafa sana mudannoo baay'ee guddaa yookaan immoo haala mijataan ture keessan ture jechuudha. Paaster Eebbisaanis dhaabbatanii Moontarboon nu jalaa taphalaa ishee Moontarboon kun immoo mana hojii jira waan ta'eef qabeenyi waldaa kanaa qabeenya keessanii qarshiishanis kudhanis fidanii ittiin Moontorboo kana fuunaa jiran. Almoodhuma sana dhaabachaa irra waan nama dhibu akka carraa ta'e guyyaa sana yoo xinnoote akka qarshii 380 na jalaa badee jechuudha. Wayii dogoggoroo jedhee na jalaa qabame. Innaan gaafa sana walumaa galatti qarshii 2500 bichaan baadhan ture. Qarshii ittiin Moontorboon kun hojjetamu immoo qarshii 2400 Beekaa gaafa sana baay'ee amilee kootu waan bu'eeruuf xiqqoose beekaa baay'ee keessi koo miidhameera jechuudha. Innaa gaafa kana anis haala kana keessa jiraadhee waldaan kunis akkas ta'uu qabu waan ta'eef jedheeni qarshii kanarraati qarshii 2500 irraati qarshii 100 bichaa kiisii kootan fudhadheenani anatu fuudhaadheen dhufee qarshii kana lakkaa'ee 2400 itti kennee jechuudha. Yeroo kana Paaster Eebbisaan zayitii dibataa mataa kootti dibanii asitti na eebbisanii naa kadhachaa turan. Sa'aatii sana kaasee walumaa galatti mudannoo yookaan wanta itti miidhame kana keessa sammuun koo firii ta'e nan irraanfadhe jechuudha. Guyyaa sana kaasee walumaa galatti jireenyi koo mana koo irratti eebba guddaa ta'e jechuudha. Wacii wanti jedhamu tokko hin jiru. Guyyaatti yoon tokko karoorsee lama argadha. Yoon sadii karoorsee ja'an argadha jechuudha. Eebba guddaa jireenya koo irratti dhufee jechuudha. Erga yeroo sana kaasee akka guyyaa irratti
baay'ee ofitti gammadisa yeroo sana godhe yeroo gabaabaa gidduutti qarshiin dhabe sanallee yeroo baay'ee muraasa gidduutti waaqayyoo kaasaa godhee dachaanaa kaffalee. Galateeffadhaa duuba. Haleluuyaa. Mana koo ulfa turte jechuudha. Ammallee deessee ciisaa jirti. Haa ta'u malee gaafa ji'a afurii kaasnee hordoffii gaafa gochaa ture jechuudha. Hospitaalatti mucaan garaa keessatti gaariin turre. Uummanni mucaa baay'ee dogongora ture jechuudha. Sirriin ture jechuudha. Mucaan baay'ee bara isaa guutummaa gaafa dhannee intiin astiraas hawwadii gaafa kaasanii mucaan keessan sirrii miti jedhan maaltu maal keenaan nama bara isaa guutummaa deeggarsa gaafa barbaadudha. Deeggarsa kamii gaafa jennu beekaa mataan isaa uumamni isaa sirriin gooboodha xaxaadha beekaa walumaa galatti. Kanaan booddee kanaaf iyyuu maatii keessanii mari'adhaati wanta gootan illee gochuudhaaf wayii murteessaa irraa kan dhabe mucaan kun takkaa ofiisaa of danda'ee socho'uu hin danda'u ofiisaaf illee jireenya ta'u isinitti illee ba'aa ta'anu jedhan. Kanaan booddee baay'ee yaadni keenya itti miidhamee ture. Eenyutti si hundubban ofii keenyadhaa ofii noonne dhimma kana irratti naasofnu jechuudha. Doktoroonni akka ba'u barbaadanii. Akka ba'u barbaadan. Ammas gaafa iddoo biraa deemnu akkasuma jedhu shakkinee iddaasee diyaagoonaalistii immoo kan jedhamu jira. Akkuma biyya kanaatti inni baay'ee kwaalitiidha. Achi deemnee gaafa laallu akkasuma nu jedhan isaanillee. Kanaaf atuma ji'aan hordoffii goonu baasuudhaaf rakkisaadha hojii waaqayyoo keessa galuudha. Dhiisuudhaaf immoo yeroo hundumaa gaafa deemnu waan akkasii natti mul'ata. Oromoo ishee tokko illee akkas baatanii oofanii kan deemanii ijoollee mataa isaanii guguddaa saggoo isaanii gooboo beekaa kan nama yaaddisu gaafa argu anis akkasii godhaadhaa seedhamuun bakka baay'ee natti ulfaate. Kanaaf waan barbaade yoo ta'e iyyuu nunis murtoo fudhachuu qabnu waaqayyoos mucaa kana nuuf kennuu qabnu inni murteessine. Ennaan deemta akka jarraari manaan koo gaafa dhuftu waan seexanni qindeessa illee jira garuu waaqayyo karaatti hambisee ulfina isin baachisaa jedhan. Amma guyyaa gaafa seenii ji'a afurii sanaa kaasnee aga ji'a 10tti moodeesse amma gaafa ji'a 6 kana yeroo hundumaa beekaa kanumaan dhiphataa deemnaa jechuudha. Kanaan booddee gaafa mana yaalaatti amma ji'a 9tti gaafa naannoo ilaalchisnu iyyuu sanuma ture walumaa galatti. Kanaan booddee gaafa mana yaalaa deemnu waan tokko ciniisuu ni jiru akkasumatti hin deemte gaafa deemtu mucaa nagaa mucaa dhiiraa waan tokko itti mudaa qabnu nu osoo mana yaalaatti yookaan doktoroota yookaan ogeessa bara fayyaa biratti fala qabootoo ta'e namni dhala isaa caalaa eenyu kamiyyuu jaallatu jechuudha. Kanaaf irdaataa illee kadhatee aga shamizii isaa qabsiisuutti illee jechuudha yaalsifachuu hin danda'a ture. Garuu kaffaltii tokko malee waa tokkotu nurraan barbaadin waaqayyo akka kana hundumaa mana keenyaaf dhaabbatee qe'ee keenya qe'ee gaddi seexanni gaddi qopheesse ulfinaaf isa godhe kanaaf. Maqaa Yesuusiin kan toora galuu dide irraa jalqabee toora siif haa galu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaayyi toora galuu dide, hojiin toora galuu dide, daa'imni garaa keessaa toora galuu dide, ammaa jalqabee toora galeera. Amma anni deessu irraa qaatee jira baata. Karaa duubaan deessu irraa qaatee baata mucaa. Galateeffadhaa Waaqayyoo.